Ashama harka fuune kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota maatii chaanaalii Dhombir Production. Dhombir Production guyyoota muraasaaf hojii isaa addaan kutuun isaa ni yaadatamaa haa ta'u malee akkasuma warroonni yaadaa fi qeeqa adda addaa nuuf kennitanii nu jajjabeessaa turtan hedduu galatoomaa isiniin jechaa nutis qophiilee bashannansiisoo fi bohaarsiisoo akkasuma dinqisiisoo ta'an qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Ka darbeef nuuf qolchaa jechaa ka amma achiitiif itti fufiinsi kennaa akkuma itti fufetti jira. Dhumaan gara gaafii jiraattota magaalaa Roobee wajjin taasisuutti ni adeemna. Nu faana bu'aan affeerraa keenya galatooma. Duraan dursinee maqaan keessan eenyu? Maqaan kiyyaa Sudiiska. Maaruf Amaan jedhama. Maaruf Amaan. Maqaan kiyyaa Bilaal Tamaam jedhama. Kaash Amaan. Sama. Maqaan koo AW jedhanii warri safaraa maqaan koo kadhaloota Abduladuuti. Warri safaraa immoo AW jedhanii illee na yaaman. Mas'uud Tamaam jedhama. Gaaffii isin gaafachuudhaaf eeyyamamuudha? Akkasii? Eshi. Gaaffiin tokkoffaa akkasitti Chaayinaa gidduutti maaltu argama? Hantuuta. Chaayinaa gidduutti maaltu argama jettee yaadda? Baay'ina uummataa. Yaaliidhuma? Koronaa. Ishi atoo yaalii taasise. Chaayinaa jidduutti wanni argamu. Chaayinaa gidduutti maaltu argama? Wanni akka addabaabayii guddaa tokko. Atoo maalitti yaadda? Akkanatti fakkaatutti maarshaal aartii. Gaaffiin akkasitti Chaayinaa gidduutti maaltu argama? Chaayinaatu argama. Chaayinaa gidduutti Chaayinaatu argama. Yaaliidhuma? Maaltu argama? Chaayinaa argama. Chaayinaa jidduutti. Chaayinaa gidduutti. Atoo maal jettee yaadda? Chaayinaa jidduutti immoo ilmatu argama. Carraadhuma? Qubee Ayiitu argameedha. Chaayinaa gidduutti maaltu argama? Chaayinaa gidduutti maaltu argama? Ndee omaan argamu? You tripping, bro. You tripping. Eshi gaaffii lammaffaa akkasitti wanta kan kee namoonni baay'een si caala kan itti fayyadaman maal jettee yaadda? Maqaa kiyya. Waan kee namni baay'een si caala kan maal jettee yaadda? Maqaadha. Atoo maal jettee yaadda? Waan kiyya kan namni itti fayyadamu. Si caala namni itti fayyadamu wanti sun kan keetiifi. Gargaarsa nama gargaaru. Atoo Wanni kan namatti fayyadamu gorsa namaaf kennu yookiin dammooti iyyuu yaada waa wayii kan namatti himu waan akkas akkasiin jedhee yaada malee waan biraa namni waan keetti hin fayyadamu. namni waan keetti fayyadamu. Gaaffii sadaffaa akkasitti doktoroonni lama caalaan obboleessa keenya jedhu caalaan garuu obboleessa hin qabu akkamitti jettee yaadda? Caalaan obboleessa keenya. Meerri deebi. Doktoroonni lama caalaan obboleessa keenya jedhu caalaan garuu obboleessa hin qabu akkamitti jettee yaadda? Caalaan waan hunda caala waan ta'eef obboleessa hin qabu caala. Caalaan waan hundaan caalaa obboleessa hin qabu. Abbaallee hin qabu. Yaaliidhuma? Akkasuma bakka. Doktoroonni lama caalaan obboleessa keenya jedhu caalaan garuu obboleessa hin qabu maal jettee yaadda? Akkamitti jettee yaadda? Caalaan obboleessa keenya. Doktoroonni lama caalaan obboleessa keenya jedhanii caalaan garuu obboleessa hin qabu akkamitti jettee yaadda? Hin beeku san irraa naaf tarii manaati. Eshi atoo. Akkam irra deebi'u. Doktoroonni lama caalaan obboleessa keenya jedhu caalaan garuu obboleessa hin qabu akkamitti? Gaaffii akkanaatu hin dhageenye fudhata. Atoo. Naafillee hin galle. Obbo Caalaan ijoollee 10 qaba. Ijoollee kurnanuu mana tokko keessatti waggaa 25 turan akkamitti jettee yaadda? Araan uffata
Mana tokko keessa Waggaa 25 turan. turan. Obbo kudhan qaba mana tokko keessa Waggaa 25 turan. jaalala waan qabaniif ta'uu danda'a. Jaalalli waggaa 25 mana keessa nama tursiisa. Mana hidhaa ta'e. Mana hidhaa itti kalooyiteerta deebiin isaa wanni sirrii argachuudhaaf yaalii taasisa. Ara hin danda'amu kuni. Ishee